Sagantaan dijiitaal Itoophiyaa 2030 waggoota itti aanan keessatti hojiitti hiikamu ministeera muummee Dr. Abiyyi dabalatee bakka qondaaltonni olaanaa mootummaa federaalaa fi qooda fudhattoonni garaagaraa argamanitti foomeera. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xuruunaa tarsimoo dijiitaal Itoophiyaa 2030 dhugoomsuuf tooftaan fedhiif guddina Itoophiyaa dhugoomsu jiraachuu qabaa jedhan. ኢትዮጵያ የማደግ ፍላጎትና የማደግ አቅም ያላት ሀገር ናት። Itoophiyaan biyya fedhii fi humna guddachuu qabduudha. Kana dhugoomsuudhaaf immoo tooftaa gara sanatti nu geessutu nu barbaachisa. Tooftichi fedhii fi dandeettii guddinaaf qabnu kan dhugoomsu ta'uu danda'uu qaba. Kanaaf immoo tooftaan fayyadamnu dhaqqabamaa, qulqulluu, bu'a qabeessaa fi itti quufinsa uummataa kan dabalu ta'utu irra jiraata. በማደግ ፍላጎታችን ልክ እንድንጠቀምበት የሚያደርግ መሆን አለበት። Mootummaan sagantaa kana wayita bocuus karoora mandhalee fi sadarkaa Afrikaatti jiran bu'uura taasifachuudhaanis jedhani obbo Tamasgeen. መንግስት የዲጂታል ኢትዮጵያን መርሃ ግብር ሲዘረጋ Mootummaan sagantaa dijitaalaa Itoophiyaa wayita diriirsu bu'uura kan taasifate fooyya'insa guddina dinagdee mandhalee karoora misooma guddinaa waggaa 10 fi tooftaa ce'umsa guddina dinagdee gamtaa Afrikaa irraa kan bocame wayita ta'u ilaalama mootummaa ida'amuun kalaqa saffisaa fi bu'a qabeessummaa mirkaneessuu akka danda'utti kan qophaa'edha. ፈጠራን ፍጥነትንና ምርታን ለማምጣት እንዲያስችል ሆኖ የተዘጋጀ ነው። Ilaalchi damee dijitaalaa kanaa dura daangeffamaa ture ammatti dameewwan hunda keessattuu akka babal'atu taasifamus ibsaniiru. የለውጡ መንግስት የዲጂታል ዘርፍ እንዳስቻይ አቅም ብቻ የሚታይበትን የቀደመ እይታ ከፍ አድርጓል። Mootummaan jijjiiramaa ilaalchi damee dijitaalaa bakka muraasa qofatti daangeffamee ture daraan akka babal'atu taasiseera. Damee dijitaalaa dameewwan hunda keessatti hojiirra oolchuun sochooftuu dinagdee fi galma badhaadhina keenyaa daraan kan saffisiisu ta'uu itti amanuun xiyyeeffannaa addaan irratti hojjetamaa jira. በማመን በትኩረት እየተሰራበት ይገኛል። Gaabbiin hidhii xuuxuu qofti gahaa waan hin taaneef tokkummaa foloon hojjechuun sagantaa haaraa kana hojiirra oolchuun waggoota muraasa keessatti badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu ni dandeenyas jedhan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xuruunaa. እድሜ ልካችንን በሀገራችን ኋላ መቅረት መንገብገብ ብቻ በቂ አይደለም። Bara keenya guutuu boodatti hafuu biyya keenyaatiif gaabbuu qofti gahaa miti. Furmaatawwan gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisan irratti xiyyeeffachuutu nurra jiraata. Kana keessaa tokko teekinooloojii dijitaalaati. Tokkummaa fi waloon yoo hojjenne waggaa 5 booda Itoophiyaa damee hundaan bu'a qabeessaa fi mallattoo badhaadhinaa taate akka qabaannu mirkaneessuun barbaada. አሁን ከምናውቃት እጅግ የተለወጠችና የላቀች እንደምትሆን ለማረጋገጥ እወዳለሁ።